ati tulloomte jaartiidhaan adeemsisaa. Maal jettu? Awwaati dukkaana gurguruu deemte moo maali kakaa caammaa gaafatu 40 siin jedhe 40 naa kenni kanaan 45 jedhe 45 naa kenni. Dagattee waan gaafsanii gaafa maallaqa argate warqii matarraa haga miilatti si useettee. Awwa kubbaan biitii miti bara. Ijabanaadha. Maal ta'a ijabanaa Itoophiyaa kan dhufe ansagalee qabaatan beekaman. Telefoonni maal taate? Kana telefoon mutaa illee jechuu dadhabee jiru hiyyeessa. Ini mau ntar aja WhatsApp, ntar aja Facebook, ntar aja telepon, woi. Memang kalau soal kita memang ada ide bibir boleh. Jadi berbiasa. Kamu masih berada di? Naga. Kan dalagaan bareedduudha. Dalagaan khafna gooteeyo. Nama gammachuu qabu fakkaatu bare. Dalagaa barakaan qabnin dalagaa jira. Dalagaa lafuma rigaa ooluu malee. Dalagaa tanaaf irraa jijjiiruu fedhamee akkam jette. Inshaallah ni argatta isuma dalagaan maddiin barbaadadhu. Qaamni dalagaa dhaabdee dalagaan barbaadadheetti qorakkoo dhaabeete. Dalagaa wayyaa rabbi si'aayin. Akkasitti inshaallah. Akkamitti sila amma nagama qabdaame? Nagaa qaba. Bara siyaadeetumaan dhufe malee dalagaanis riftii gabbee jira malee. Dalagaa biraan ta'urree? Hin xumurree amma bar siyaadeetumaan kaa dhufe malee. Yeruma sa'aatii boqonnaati jaggeefin jidduun dhufee silaala jee malee sa'aatii dalagaan hin dhumanne. Dalagaan hin dhumanne? Hin dhumanne dalagaan. Rabbi siyaalaaf isaa homaa iyyaadin. Otuun hin taane tan rabbi nurraa jijjiiru. Maali si gooteetti nu? Goote telefoonuma tana nu rakkadheen telefoonuma tana sun irraa jijjiirtee waan birallee qabdu. Tana faadha silaa mala si jijjiiree talaal akkanaa kan godhan san hundaan si bituu fadha. Silaa akkanaa maallaqa qabaadde. Tanaa miti guddoon si bitaa wayi tana qofaasa dahaba eegaan asirraa si kaan akka jalaatti ilaal kaasitti hidhata san hundaan si bituu fadha. Dalaguma tanaan nu dallane. Warqii moo? Wayi atiin kun bar. Yaan mana tina dukunu sulala godhu baatte leenatti warqiidha. Atuun tuuna geetta atuu warqii kiyya. Naa godhullee baattu yaanni keetu nagaa. Yoo siif hin goone eenyuuf hin godha? Rabbummaan qabeenya natti haa kan ulaal asirraa kaasee hin gachittiin si uffisa daabuma sanuu. Naa jettee yaaddeen inshaallah rabbiin gaaf tokko qabeenya nama sii kenna. Onneen ta'e waa qulqulluu taateef jecha. Namuma akka keetii kana na yaadu eessuma harkadha. Atii tun bar. Atuu naaf warqiidhaa bar. Iyyummaatu kana nurra ciise malee si warqii si caaltu narkadhu. Afaan kee kun bar daa'ima. Ati dhagartu malee haasofni ati haasoftu gorora akkuma daa'imaa kanatti keessaa. Gororri keedhamaa sirba jirtu si affeere. Galatooma abitiitis. Atoo deematti ijaa galatooma. Abitiitiyya amma sa'aatiin dalagaarree naggeesseeti. Deemeetiin dhufa wanni abaalaa haajamtu jirti. Homaan aja homaa iyyaati. Ayyaa akkasii kan dalagattiin deebi'aati. Nageetti naa ta'e.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biki. Rufe. Tai. Bagara galu. Tai. Tai. Akan dalagan bareedudha. Sitti tolaan jiru. Dalagaa san jibbeetiin jira maal naa taatee miti. Maal siin taane? Oo sun dalagaadhaa mudhii na qotte. Bayi dalagaa ulfaattu hojjetaa jirta. Ulii ittuun deebu chumatti rabbi nan deebisanii. Sama biraa rabbi na haa baasu malee sirri ittuun deebu. Riskuma biraa rabbummaan ni danda'anu haa baasu. Dalagaa biraan arganne. Gaafalle ijoollee saahibban keeti. Eegaan asiisi biraa bee shaffaataa mooppi waan akkana godhan san gizmaalle boqonnaa ba'u ittiin deebi'a sanuma jijjiirama keenyaas takka hin galle dalagaan shaffaataa tun faayiduma takka illee nu hin qabdu umrii nu fixuu malee as keessatti. Akkam taanaree biyya keenya jiraanne rakkoon hin jirtu akkanatti. Mee akkam jettaati? Illee dalagaa kana yeroo meeqa mokkora ilaale dandeen dalaguun dhukkuba. Akkuma beektu sana yoo mana arabaa dhaqee dalagaa eegale akkana iyyisiisaa ejjina nyaattina keessaan baane beekan. Sanni beekaati duraanis anumaas si dhorke akka dalagaa mana arabaan daleene. Anis wallee ija santu na seene hin beekne gaati jettana dalaga mana jibbisiisaa shaffaataa tana khayrumaaf yaa. Khayrumaaf yaa dalagaa ulfaattu waan dalagaa dadhabde. Maa jaratti ichi na daleessiftu saniinis wallollee dhufne. Ullichittuu waan deebu nutti fakkaatu hin deebi'u mafirraa yookaan karaa huduudaa kana cakutee bineentii ichi naqansan san dalagu malee hin taane namni. Maal dalagi maal jettaba? Maaliin godhadhee dalagaa dhabe amma sanumaan na baasa yookaan olii koteetiin gaara kanatti du'a malee. Maal gaara kana deemnaan yookaan gaafa torbaanii takkii jaarsi kee hidhamee takkii du'ee waan akkanaa kana dhaga'uudhaan tora birraa kunoo gaaf kan namni kun du'ee kuun hidhamee ebaluu miilli citee ebaluu kareen xiyyiitiin dhaanii kaan saaruuf bakka takkatti bu'ee ajjeesaa jira gaara kanatti maallaqa guddaa fedhisi argite mee warri ashiisha dalaguun tokkichuu maan jijjiirame sii gaditti jiraataa jiran fi maallaqni isaan argatan guddaa barakaa hin qabdu wanni haraama wanni kun waan haala fi namaalleef rabbiillee hin tolle waan akkana kana dalaguu irra an waan an qabu fudhuu gurguradhu kopheellee taatu ofii gurguradhu suuqii xiqqoo takka kopheellee as keessatti barattee gurgurachuu sii wayya malee nama dhagartu dhageettu namni sun akkamitti dhumaa jira gaara kana keessa hidhamanii iddimeelikki achitti akka hin taane ta'aa jiran namni akkuma beeksisanii obboleessi kiyyaa yoo achitti gaara kanarra dhaanee harka qullaa biyya galee du'aa fi jiruu jidduu jira ol ka'ee akka namaa deemee dalagachuu hin danda'u miilli irra hin jiru namatu iyyuu achitti tajaajila namni isa ifatee amma osoo du'eefuu akkasitti irra wayyeedhanii isaanuu rakkataa jira ati immoo osoo kana dhageettu gaaratti deemu dubbata kana dhageettaa biibikii. Laaftaa qabadhuuti yaaftuuti kana fudhu gurguri waan tokko ittiin suuqa wayii ilaalladhu. An kana siif hin biteeti. Naa bittullee homaa rakkoo hin qabu anatu sii kenneemi maaltu sirra naa jira maal kanatu sirra naa jira homaa rakkoo hin qabu fuudhiti hundi isaatu kun gurguri yooma kiraa mana suuqii kopheellee si dandeette mana kiraa kophee itti gurgurte jechuudha fidiiti kopheellee waa xiqqollee taatuun agartee fiddee waanuma xixiqqootan haga jalqabaa kana bismillaa jettee eegalte rabbiin barakaa keessa sii kaa'uu danda'a maaliif waan haraami miti waan halaala waan ta'eefu kana gurguradhuuti deemina sii kenne. Dhugaa keeti. Asumatti dalagataa bismillaa jedhee eegali haqumaan haqa namaa ifirraa eegaa haqa namaa sitti hin seennetti kanumaan rabbiin barakaa keessa sii kaa'uu danda'a rabbii waan hundaa irratti waan haqaa waan barbaadu jechuudha yoo ati haqaan dalagatte rabbiillee yeroo gabaabaa keessa sii jijjiiruu danda'a. Kanumaan guddattuu dandeetta yoo rabbi irraa taate yoo rabbi irraa ta'e immoo ashiisha dalageefillee hin guddattu saniif jecha dhabdellee fumaan taate. Hayyee gaabbareeduutti jeggalatoomi gorsa bareeda naa kannite inshaa Allah abdiin hin qaba bakka akka geenyullee abdiin qaba bismillah akkuma naan jette sanittiin bismillah jee eegala ammaa deemeetiin ka gurguree arrumaan tana dalagaa ittiin eegala. Dalagaa ittiin eegala. Akkasumatti akkumaan siin jeesanitti gaafa bakka geenyu waan siin jeesanillee kana 5-6 godhee bakka isaa sii buusuu qaba. Inshallah ya Rabbi. Makasih.
sarra maal mataatee magaalaan tun hoo magaalaan hin taane sarra maalumoo namni tokko illee dhufuusa dachiin hattuu malee ilmaan jirtu magaalaa nurrachaan godhanii waa hatu malee gidduu kenna waa dhiisen yaa rabbi gaa riskii fiti haadha ganama kanaan maal masa Hello. Salam alaikum. Aku memang dewan harawan tasbir men. maal beekat sandali moo kophee sifiniidha moo waan beektu sii mattaga Sandalas ilman berbeda amma kamu cama goda wai video goda nal kali putri yang gal. Sadde sekarang kan. maal yoo gisee silaalan xiqqaa fakkaata dilli quxurii tanaa maali 738 ja'a Aku fiti khati kamu fi abba bekam. Aku ati dukkan gurguru dem temu malik ka cama ka batu afurtamo sinjel afurtam naken tanala afurtam shanjel afurtam shan naken. san hin dadhabneeti bargi jeensi fite akkanarra guddootee nan dadhabsiifne Cama isa tahu tu. ta Itoophiyaati Itu yang berban kan kita Oromia berban. Atau Oromia angkat tu. ta Oromiyaa mul'uun oomishamneeti takkumaa bar Oromiyaan sun Itoophiyaadha Mesra wan itu gurguru mega. Aman hari malam. Terakhir aja ke rumah. riyaala dhibba biti riyaala dhibba Fiti kau cari Swiss. banat Mana? Ah, dulu lagi ya kembali harus kami kali mana? maal eedere waan biraa feetu jira Dem saya gara apa? tanaaf maamila ta'innaaf yaa'oo deem karaa kairis yaa ta'u Kalau ini mah kalau tiga hari kalau warra ganamaanni qorraa qabu ganama namni kunis ganama maal qorratan ammaa ganama qorratan haa isaa dhufa namni silaa hundoofu ganama kanaan sa ganama kana abbaa namni maa rafoo dhiirti baan ganamaan kaateen dhuftu dhalaa faadhaa waan bibbitanii jaartiidhaaf khayri dhiira ganama raftu sanallee biddeena ni qabnaa waamta ni qabnaa mee maal qabna malni waan Hai, maal ajabtu waan akka barbaree buna shiinii kana waa hedduu bituu dhufe. awwaati ilmaa maamila cimaadha mee waan biraatti marsite bara waa hedduu qabna nuti barbaree gosa lama qabna bunaas gosa lama faa jira laal harar jimmaa waan Itoophiyaa jiru hunda ni qabna wayi san qofaa ijabanaallee jira Aboo mee jabanaa sana naa baasime jabanaa illee ni fedha. Kuno. Kamtu bareeda mee? Jabanaa. jabanaa kana waan biraatti marsite bara Akkamiin jabanaan qabu? jabanaan ka biyyatti tolfame harkaan Ay sagaleen qabu. hawa kun badhan biitirii miti bara ijabanaadha maal ta'a Ay jabanaa Itoophiyaa irraa dhufe an sagalee qabaatan beeka bara. kana shammarree teenya tolchu shammarree teenya kan biyyatti tolchu Akka biyyatti tolfame. Garuu bishaan yootti naqeen jabu. Abboleessa kiyya maal taate kun hojii gartaamaa ijji si gartu mee waan nagee qabu mee laalla kana laalla nagee qaba maal ta'e Bari waan akkatti ilaalee bituuf jaartiin booda akka nan ariineef manaaf bari. Booda immoo jaartii yoo manaan ariite bakka itti galu waan hin qabne. Meeshiin illee ni qabda. ni jira oo buna laal hareera buna waa hunda Oo qabi meeqa. Kanan nin qaba basi yeroo biraa bita kanuma naa kenna. waan biraatu maal ajjama maal akkina qabu Barbareen ni jiraamti? barbareen inni jire Barbareen? barbareen Aboo gaa barbareen kan eessaati mee? barbareen kunis kanuma biyya keenyaati Hin urgaa'u gaa? Ha? urgaa isii ati wallee dibka kasi jira hati urgaa isii cina asitti argaa jira
Ana moo? Diif qaba as jira qabbanaa siree. Awwa iddaa jette egaa haa taatu. Egaa maal egaa nama keenya inuma irraa binna haa dalagatu. Waan biraatu maal beeku? Waa biraa. Egaa dammi fa'i ni jira? Daa'imni moo? Daa'imni gosa meeqa jira laal? Itoophiyaa jira, Turkii jira, meediin sukkaraa hundaa jira. Meediin sukkaraa fa'a qabna nuti. Meediin sukkaraa. Meedii sukkaaraa? Maala waan meedii sukkaaraa hin barbaannu kan meedii sukkaaraa bari. Maatti goona sukkaara manaa qabna guutuun eeggadda bitee sukkaara mana. Cinaa deematti goone cinaa sukkaara goona irra shara keessa. Laaga ani kanis. Asli feenaanis ni jira. Akka sukkaara cinaa qabu siin jenne damma asli sanaan fedhe damma asli sanaa asli feenaan ka ni jira cufti. Nilal made in sukkar. Rakhisa. Kana beenaan asli Itoophiyaa dhufa kun immoo Turkiidha. Turkiyaa. Sila ammasee soo ilaale akkam. Ammasanii ilaaluu hin ta'u hashagamee dhufaa bara. Hawaati waan nama bitatu natti fakkaatu qabu. Nama bitatu. Ambar waan gabaa kana borulleen deebi'ee bita kanallee bitee kaanillee kan hafe bor deebi'ee ammasee ilaale xiqquma ishiillee hin ta'u. Hin ta'u waan hashagamee dhufe akkamitti arrabaan tuquu hin ta'u. Ayyeegaa yoo damma asli sana ta'uu baate borummoon deebi'ee kisaaraan sirraayee galchi gaa waa hundaaf. Si meetiin si gurguraa jira. Rakhisa feetu meetiin sukkar. meediin Itoophiyaa. Ayyeegaa asli. Jennaan galchi gaayyee. Asli feetamoo timma meetiin. Asliin fedhan. Asli fedhan. Awwoo gaamtaan asli. Ayyee gatiin isaa meeqa? Gatiin isaa riyaala 100 fi biri 50 suudii kun. Riyaala 100. 50 suudii. Riyaala 100 suudii. Riyaala 100 fi 50 suudii. 50. Hin qabdu. Ayyee gaameen ilaalaga. Awooga waan sii kenne numa fudhatta gaa. Ni fudhannaa fi gidduu gootteenaan. Kanaaf immoo bor kanaaf egaa bor sii fida waa hedduun bitee jira laata. Kun dhibbaa bar. Waa hedduu bitee jira bor fida kanaaf. Hin ta'u riyaala 50 ta'u. Awooga ta'i gaaboo maal nuti maamilaa miti maal taate. Isoo bar bakka biraatii dhaqe dukkaana waan keessa jiru guutuu fudhee deemaa bar. An sidnaa jaalatee dhufe. Hin ta'u laala makka gootu sibiila anaa kana gabaabaa si kana laala. Kana fudhadhu jiru. Kana boruma ganama gisee silaa maallaqa biddisan fiddee dhuftee fudhatu. Qoy kan hin jedhu. Kun meeqa? Kuni riyaala 80. Bakka. Kanuma fudhadhu. Awoogaa jaartis na ergee bare waan jaartii kana fardi. Waan jaartii kana tuugaa. Adii akkana goonaa. Gabaa balachuutu maraqaa dhuga isaati yaa. Ayyee deebiin qabu. Abbaa dhimmaati deebii hin qabu. Deebii moo? Deebii kana si deebii riyaala 20tu siif hafe 20 san baru kana itti dabaltee fudhattu. Jetteere. Nama namna maaliif waan mana kana qabnuuf nu amanta. Anammaa oti na biraa qotte sin amanu jechuudha. Maali gaa'ee. Aywa. Aboo warri dukkaanaan kun rakkoo qabdan bari yeroo tokko. Ofuma jaallatte. Jaallatu dirqama. Maallaqa fi jaallatten gurguruu si jaallatte. Ayyeega. Jawaatu. Sinanii jaallii beekatu. Alhamdulillah gaa telefoona duraalee sanii yaadataa miti qosan. Waan takka dalaguuti iddoo akkasii na rakkisaa turte. Akkuma asiin jedhe yoo rabbi sabbartee dhaqaan dalaydeen jijjiiramte hin jedhe jijjiiramte miira alhamdulillah gaa caalaa maal feete. Dubbatu. Maal alaa eega maallaqa argattee telefoona guddaa kanallee bitatte. Ana irraanfattee telefoona malee bara biiftii xiyya bareedduu naan jechuu dhiifte maal garuu maal jijjiire. Samaan irraa calleen jenne kam. Haala laalaa jirra. Samaan maal taate namitti hin tun. Dullummaas jiraaf akkana kaakistaamiin. Maaliif qanyeessa maaltu nu dulloomse osoo namni dulloome jaalatu wayi dullooma. Jammarta kanaafuu namati. Maallaqa argannaan akkana jijjiiramte duraan habiibti xiyyataa manumaa dullatti jechuu eegalte duraan habiibti xiyyataa namitti xiyyattaase. Hai maallaqa kana maallaqni kun dhimma nama jijjiira silaa gisee san argatu baannee akkuma duraan jiran nuti jiraannee jaalaluma ta'e jaalala qabaachurra wayyaa maallaqa qabaachurra jira. Duraan yaadatta afaan kee bar gorora kee dammaa dura. Duraan siitu na farfalaan maallaqa argachuudha beekamu.
Egaati falfala san dhaabde argachuu jalqabee bar maallaquma sanuu. Inta gattee waan gaafsanii gaafa maallaqa argadhe warqii matarraa haga miilatti si useettee amma tamma guyyaa sanarraa fuutee deebisuu dadhabde. Eegalte gaa qayyisuu na dhagaye waa siif hima. Ati tundulloomte jaartii biraa na feesisa xiqqoo. Maal jedhe? Xiqqishuu si feesaa gaalmaatu? Dhugaaf dubbataa hirta boqqoosu jirta. Dhageessa gaa dhugaa dubbachuu kiyya ni beekta duraanuu. Waan akkana na biratti hin dalagu waan akkanaa kana fedhu waan akkana gurruma kiyyattuu dhagahuun fedhu waan akkana na biratti hin dubbati. Jaalattus jibbituus an fuudhuu kiyya hin dhiisu. Dura waa'ee fuudhaan dubbattu irra maaltu fuudha si yaadachiise numaa maallaqa argannaan akkana jijjiiramte. Dhugaa dhagaa maallaqa argannaan hanga afuriituu fuudhuu ni dandeenya. Angara kiyyan irratti hima fuune. Dinnaan itti dhiiftaa? Maal jechuu gadi maal jechaa jirtaa? Yoo feete na foosista yoo didde na hiita. Kan hundaa jijjiiramtee na jibbite? Jibbaa odoon taheen hayyamuma si gaafadhee bar. Osoo akka dhugaan na jaalatu taate anarratti fuudhu yaaddu. Barra ansi jibbee jeetii miti. Tanuma biraa na feesiste malee. Odoo si jibbee hidhaadhe ta biraa fuudheetiin ilmoo dhalchee ilmoo san si garsiisa. Hayi maallaqa. Ilmaa maallaqa argannaan akka inni jijjiiramte hin fuuta. Akka itti fuutu lallaa himne. Ni agarraa yoo itti fuute. Anaaf himcattiin itti fuutu. Mana kana keessa waliin hin jiran. Jiraachuu baattu ni deemta kaa.